keessatti ammoo bal'inaa waan isin ibsutu jira jechuudha. Kana uummanni Oromoodhaa fi lammiileen biyyattiidhaa hundi beekuu qaban afaan jaraatiin fi ayidooloojiin Abiyyi maal akka ta'ee fi biyya san keessatti eenyutu mo'aa jira, ayidooloojii kamtu injifachaa jira ka jedhu beekuun barbaachisaadha. Tokko Itoophiyaa atti shannafin fukkaraa Abiyyi shillalaa Abiyyi shallalu zarraaf yaazuun liqaqunyin Itoophiyaa Abiyyi dhibbatti mo'amtee jirti. Itoophiyaan Abiyyi deebitee hin dhuftu abadan kan amanaa. Poolisii humna addaa naannoo Amaaraatii fi mootummaan Amaaraa Itoophiyaa nuti ijaare yaambassaan dirshaallen maarree fukkaraa shillalaan jira naannoo isaanirraa. ከአማራ ክልል ላይ ጠላትን መከላከል ያልቻለ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊወክል አይችልም። ከኢትዮጵያ ላይ ጠላት ለኢትዮጵያ ጠበቃ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያ ዳፍ ወርድጃ ተው እንደንደው ኢትዮጵያ ፈቡካቶ ተው እንደንደው ኢትዮጵያ keessatti olaantummaa takkan qabu naannoo isaa of kabachiisuu dadhabeer Oromoo nareeba Sumaalee nareeba Dabuubii nareeba Beenishaangul nareeba የሚል ኃይል እኔ ኢትዮጵያን ከመገንባት ውስጥ የአድዋን ድል ከማሸነፍ ውስጥ የአንበሳ ድርሻ አለኝ ብሎ የሚፎክር የአብይ ኢትዮጵያ ተሸንፋለች። ሞአምቴ ጅርቲ ኢትዮጵያን አብይ ዴቢቴ አከ ዴቢቴ ለመት ሂንካነቲ ጨብጤ ጅርቲ በከ ጨብጤለ ሂንካቱ ከነ ኡመን ኢትዮጵያ ዳ ቤኩ ቀባ ኢትዮጵያ ረቲ ከሞ አጅሩ ከሞ ኡፍዴሙ አይዲዮሎጂ ወራ ፌደራሊስቶታ አይዲዮሎጂ ሰባፍ ሰብለሞታ አይዲዮሎጂ hiree mataa ofii murteeffachuu ofiin of bulchuu qabeef qabeenya keetirratti abbaa ta'uu jechuudha. Har'a Jawaarfaan mo'anii jiran hayyoonni Oromoo hidhaa jiran mo'anii jiran uummanni Oromoo illee har'a mo'ee jira. Akkamitti mo'e uummanni Oromoo? Jawaarfaan akkamitti mo'an? Lola deemuu hedduu kanallee balaa isaan amma keessaa ba'uu hin dandeenye keessa seenan kanallee waa hunda hayyoonni Oromoodha. beektonni Oromoodha raaganii jiran. Lolli nun barbaachisu, walajjeesuun nun barbaachisu, dhiiga wal jigsuun nun barbaachisu. Itoophiyaa waliigaltee mirga sabaaf sablammoota irratti fi sirna federaalizimii irratti waliigalamee fi Itoophiyaa hunda keenya walqixa keessummeessuu dandeettu modern xiqqoo Itoophiyaa dullatti osoo hin ta'in Itoophiyaa qaroomte. Itoophiyaa araadaa, abshaala, ariifa, qamalee taate haa uumnu jedhanii marii gaggeessaa turan. Kaayoo keessan hin ta'u jedhanii Jawaarfaa irra qal'itiif qilinxootti darban. Jawaarfaa fi ilmaan Oromoo okay injifannoo qeerroo ilmaan Oromoo 5,000 itti gabbaree fi har'a taankii fi baankii injifatee warra gartee humna hagas ga'u qabu maqaletti galche. Har'a qeerroon bar ba'aan xixiqqii kono TPLFin ka biyya ari Oromoo meet imagine yaada laala garuu har'a Eertiraan itti duulte waraanni Abiyyi kumaandoo federaal poolis milishaa liyyu hayli Itoophiyaa miliyoona 115 jechuun dandeenya ummata miliyoona 5 duulanii mo'uu dadhaban. Garuu qeerroon tooftaa tarsiimoo qabsoo beeka. Qeerroon juullaa miti, qeerroon jaamaa miti. Qeerroon mo'ameen beeku. Qeerroon mo'uu fi injifachuu malee mo'ameen beeku. Akkamitti akka qabsaa'an beeka. Tarsiimoo ittiin masakamee deemuu qaba. Kaayoo fi akeeka wareegama itti kafalu qaba. Namni kaayoo fi akeeka du'uuf qabsaa'uuf hin beekne akka waraan Abiyyitti Tigraayin dhaqee harka kennata. Ummanni Tigraay maaliif harka hin kennan? Waraanni Tigraay maaliif harka hin kennan? Kaayoo qabsaa'uuf qaba. Akeeka qabsaa'uuf qaba. Wareegama lubbuu kafaluuf san beeka. Kaatasii sosobdee har'a ergitu kun maaliif du'a? Kaayoo kamiif du'a? Eenyuuf du'a? Kana hunda takka takkaan adda baasee waan beekuuf Junta daagmanyaa ላይ መለስ Abiyyi ደንቀደማል መጣ ሲላላ ጉያማ ቶርባን ተከቱ ጉያ ሽንዱር ጋፋ ፖሊሲን ሚሊሻን ናኖሌ አማኒ ደቀን Abiyyi ማለት ሲኒ መጣስ ጁንታ ሁለተኛ ደግሞ ላይ ነሳ የመጨረሻ እርምጃ ልንወስድበት የኦሮሚያ ፖሊስ ጅኒ ጋፋ ጉያ ሰዲ ቦጀመን ይገረም ጃዋርፋን ኒሞን እንጅፈተ ከነሸኪና ኦሮሞን ደብሴ በየሰን ቀበታ አከሚቲ ኦሮሞን deebisee biyya Itoophiyaa jedhamtu san qabachuu danda'a ka jedhuuf waa tokko laala Oromoon hirriphee malee hirrafne beeka. Namni Oromoo taatan Oromoon maaliif riphee yoo jettan maaliif riphuu isaa isin himuu danda'a. Oromoon hirrafne Oromoon hin muyne namoonni tokko amma fakkeenyaaf
Haacaaluun du'ee Jawaariidhamee uummanni Oromoodha akkamitti taa'aa akkamitti uummanni Oromoo manatti galee mana galee ta'a uummanni Oromoo mana hin galle uummanni Oromoodha hirribe ripuun ammoo tooftaa tarsiimoo qabsoo keessaa isa tokko maaliif yoo ka jennu taate har'a Oromoon wareegama hin barbaachisne kafaluun qabu ka wal fixaa jiru ka wal ajjeesaa jiru ka humna walii laaffisaa jiru daaraa wal gochaa jiru ummata sameen Tigraay fi Amaara humni Tigraay fi Amaara ammoo humna Itoophiyaallee dadhabsiisaa jira humna Oromoo keessa taa'ee Oromoo nyaatu ka Oromoo diinatti gurguru ka akka Taayee Danda'a fi Kaadiree fi Shimallis Abdiisaa Addisuu Araggaa humna addaa Oromiyaa kan waraana bilisummaa dhaqee waraana bosonatti fixuuf deemu hunda dadhabsiisaa jira nu keessaa gigilchaa jira jechuudha Oromiyaa keessallee gingilfamaa jira Itoophiyaa keessallee gingilfamaa jira humni silaa har'a Itoophiyaa irratti aangoo qaba Itoophiyaa bulcha jedhu ideoloojiin isaa mootummoota addunyaa biratti fudhatama dhabee jira ideoloojiin Amaaraa abadan Ameerikaan accepting gootu addunyaan hin qeebaltu humni jara kana lamii wal fixee gaafa daaraa wal godha amma Ameerikaa fa'aa bartaa'anii ilaalaa jiran mootummoonni Awurooppaa taa'aa ilaalaa jiran maaliif humni kun lachuu dadhabuu qaba yoo Tigraan biyya qabatte Itoophiyaan akka nagaan arganne addunyaan Ameerikaan sirrii beekti yoo Amaarri ammallee Itoophiyaa akka qabatu taate Itoophiyaan daranuu dhumaatii biraatii fi Yugoslaaviyaa bibittinnaa wal waraansa birootti akka deemtu addunyaan bal'aan jaamaan hundi sirriitti bareechee baratee jira beekee jira saayikooloojii Amaaraa jechuudha kanaaf maal godhuu qaban okay humna kana laaffisanii gaafa humni kun daaraa ta'e Oromoon kiyya qeerree sirripe kun leenci ripe kun gaafas hin kaa naamana gaafas akkatti ka'u jira maaliif kaa kaayoo fi akeekni qabsoo bilisummaa uummata Oromootii fi qeerroon gaggeesse Ameerikatu dubbate dheengadda warri jijjiirama fidan warri wareegama kafale jijjiirama kana fidan kun hidhaa jira kun gaara jira anaa miti ka jedhe mootummaa Ameerikatu jedhe kana jechuun beekamtii sii kennaa jiran ati ambaasaaddara nagayaati ambaasaaddara dimokiraasii walqixxummaa ambaasaaddara gaanfa Afrikaa ambaasaaddara tasgabbii ambaasaaddara nageenya waaraa fi wabii biyyaa wabii sabaaf sablammootaa fi wabii gaanfa Afrikaa wabii Afrikaa akkaati taate mootummaa addunyaatu si beeka Oromoo dhageessitti hima dhagaa sirriitti dhaga'uu qabdi Oromoon akka qeerreessaa fi akka leenca gafarsa adamsuuf deemutti riphaa jira Oromoon kuruphee lamii wal loltu yoo diinni alaatti dhufe nagartuu bari haa wal fixanii Oromoon achi deemee du'uu hin qabu isaaniif deemtee maa duuta warra har'a naannoo fi diina ofirraa dhogguu hin dandeenye Itoophiyaa keessatti nuti goota turre Itoophiyaaf amma dhufe Itoophiyaa Abiy Ahmed Mo'amtee jirti Itoophiyaan aadaawii akka hin deebinetti caccabxee daaraa taatee jirti jechuudha Kaadireen Abiyyii fi warri aadaawii maal godhaa jiran sabaaf sablammoota yaammatan okay rabbii keessanii jedhaa mee ilaala waa takka haa dubbannu gaafa zamana wayyaane biyya bulchitu ilmaan Oromoo miliyoona tokko ol naannoo Sumaalee keessaa buqqifaman abdiilleen iristima babal'ifan nama jedhin lola nurratti labse gaafa ilmaan Oromoo irratti lolli labsamu ilmaan Oromoo gammoojjii Baalee keessa jiran ilmaan Oromoo daangaa Harargee irra qubatan Boorana kiiloomeetira 1000 takka gargaarsa nama tokkoo malee yaala ክልል እርዳታ ልዩ ኃይል ሶማሊያ ገዝገው ቀጥ ወደ መተቀብ በቃ ሲኒማ ሀርዳ ኦሶ ኦሮሞን ካዮ ጁንታ ደበምሲሱ ከነች አመኔ ይረደ ቤስኒት ካዮ ጁንታ ደበምሲሱ ከነ ኦዶ ምን ኦሮሞት አመኔ ዲሊ ኦሮሞ መቀሌ ደቁ ዲሰምበር ባች ውስጥ ትግራይ ዳላቴን ኡፉት ተከነር ጊነሞ ጁንታ ደቂቃ ደበምሲስተዱት ኩኑ ማታ ሽላላፊ ፉኮራ ብቻን ጉት ተመየቹ ከደራስኒ ማመለ ማሊፍ ከረጀቹ እንደንቴ ናንገራ ilmaan Oromoo poolisiin humna addaa Oromiyaa dirqiidhaan gama naannoo Tigraayitti ergan fedhii isaa malee kaayoo eenyutiif du'a ookee ergan ka Sumaalellee ergan ka Beenishaangulillee ergan ka Sidaamallee ergan ka naannolee martuu ergan akka gaafa baadummaa irratti ilmaan Oromoo cafacabsiisanii fixan san sirriitti beekan tooftaa san tarsiimoo san sirriitti beekan tooftaa fi tarsiimoo san waan beekaniif maal jedhaniin fanji ka kasu ilmaan Oromoo tiba dura ka fitan har'a humni addaa naannoo Amaaraa
yoo Tigraay boojite hirra shanti hin beekamu. Kanaafuu jalqaba eenyutu karaa xaraguu qaba qulqulleessuu qaba Oromoo fidanii miiree kana loon akkuma sangaa dheengadda kennisanii fe'anii achi gannaqan eenyuuf du'a lamaa buloo namni ta'u maasumaaleen galchina maasumaaleen boojisina maaliif Beenishaangulin galchina Gaambellaa lama isaatti asgabba nama takkamaan galchin humna addaa poolisii Oromiyaa ilmaan Oromoodha achitti gannaqanii ilmaan Oromoof cisiisuudhaaf shiraa fi tooftaa Abiyyi taphate ilmaan Oromootii fi uummata Tigraay siyaasa guddaa Oromoo fakkeessuudhaaf maaliif Oromoon didee jira aayisanaam birraa wala garra jennani wala garra jirani waan isin nu gootan takkaa sirnoonni darban waan nu godhan nutti fakkaatu abbatan dargii akka keessan ilmaan Oromoo irratti daban dalani badii ilmaan Oromoo irratti dalain hin hojjenne kanaaf gaafa galchan ilmaan Oromoo achi tarka kennatan yaamicha abboleeyyan isaanii jedhanii maaliif duutaa lamaa bila ilisteedhaaf duuta akkuma reef dheengadda aganyoota shaagar jedhu የአማራ ፖለቲካ ሲያሰ ዳንጋ ከነ ኢርስቴ ለፈ ወልቃይት ቪጅኒ ሲያሰ ኢትዮጵያ ዳፈ ከሲኔ ገርጋር ሸርገቻ ጅራ ኡመተ ሁምኒ ኩመርቲቲ ቦበይ እንደንደይን ኡመተ ብዬ አራበቴ ከ ሐረ ዳንጋ አፋሪን ጨተረ ከራ ጅቡቲ ከራ ጉድቻ ዱጉጉሩ ለፈ ዱዳ ዲነግደ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ከተይ ጅቡቲ እንጅር ከራን ጅቡቲ እንጅር ለካ ኢትዮጵያ የለም ኡመተ ከራ ሰንቷት ummanni afaaru walii galeeni simachaa jiru juuntaa maarree eda waa tokko sinima mucaat saahiba kiyya tokko naada walee man langede eda kaadree fi kaabineen tak hirriba rafe eda rafaniin bulle maaliif rafaniin bulin mootummaan Itoophiyaa ministeerri ajaa'alaati ministeeronni waajjirri gurguddaa isaanii maxxanse karaa Jibuutii already block godhanii jiran warri TPLF to'atanii jiran amma karaa sun block ta'uun Affaar keessan Adaamaanu seenti Awaashumaan kun Awaash Arbaa Awaash Balkaasaa amma kana Finfinneen dhufti sabbaa kennaa seenna ofirratti fincaanaa jiranii naan jedhe mucaan anaa miti innuu markaabilee dhakaa ture ofirra fincaanaa jira naan jedhe waan taayira ndaa maxxansan waan kiyya harargeefaa maxxansan hillaalinaa hin amaninaa jedhan juuntaan laay daggam suuraa isaan maxxansan agartanii suuraa wamoon booji'eefaa fuudhanii juuntaa laay tarkaanfii fudhachaa jira juuntaan bar taalla quruccaadhaan booji'ee si garsiisaa jira bar taankii laayivii jedhaddaa madfii sirraa booji'ee si garsiisaa jira kilaashii fi huccuu lafti tasaa jalande warri dhugaa qabu warri haqa qabu taankii madfii laawuncharii misaa'ela guyyaa adiidhaan booji'ee si garsiisaa jira bara iyyaa sayyee kono kana beeksisirritti karaa sun qabamuun eega kaadiree hirriiba dhoggeen rafuu dadhabanii Abiyyi faan hin bulle hundi isii amma abdii kutattee tasfaa qorxa'u makalaakaa ይመረካል ልዩ ኃይል ይመረካል ሚሊሻ ይመረካል ከነ በኋላ ትራፊክ ፖሊስ ይላል እንደምጡ ማንም የለም የለም ስለዚህ አሁን ያላቸው አማራጭ ምንድነው ይሰዱ ማላላ ቀራ ይሰዱ ማ አብይ እንቆዳጁ ሸሪ አብይ ላላ ወላይታ ሶዶ ላይ የጁንታን ምናምን አውገዛ ሰላም የሰልፈቱ ኦሮሚያ ከስቲ ባሳ ካቢኔት ካድሬ ከያሳ ሰላም የሰልፈቱ እኮ ዳ አብይ ጁንታ ምናምን ጅኒ አይደለም ወንድ ከሆንክ እዛ በረሃ ላይ ሄደ መፋለም መዋጋት ነው ጦርነት አደምተ በሩ ደበለ ካማ አዋሳ ከሰት ሪራ ባቴ ማለት አዋሳ ከሰት አዳማ ላይ ሻሸመኔ ላይ ባሌ ሮቤ ላይ ብትወጣ ድሬዳዋ ከተማ ላይ ብትወጣ ጅጅገረተ ሶባቴ አሶሳ ላይ ብትወጣ ምን ታመጣለህ ሰላም ሰልፍ በሰላም ሰልፍ ምንም ማምጣት አይቻልም ወሪ ሰላም ሰልፍ ሂሪረ ሲያስተንኩን ሁን ደሞ ወዶ በፍቅር አምኖበት ሰላም ወረ ሂሪረ በይነት ሰላም ሰልፍ ወረ በይነት ወራ ድርቂዳን ዱርጎዳን ድርቂን ካቢኔ ወፈተ ትከተኒ ገያፍተን ጀቹ harda warri kaleessa jawarin abaara ture jawarin nuyi ka jechaa jira kaabinee fi kaadreen kaleessa jawar akka diinatti ilaaltu harda jawar abbaa siyaasaati abbaa dhugaati abbaa tarsiimooti abbaa imaammataati jawar qaruutedha jawar qamaleedha jawar goota jagna jechaa jiran afaan jechuu baatan garaa keessatti jechaa jiran balaa abiyyi isaanitti fiduuf deemu balaa isaanitti as deemu argitee kaadree fi kaabineen toobachuudhaaf kun ammoo ammalleelala kaleessa taayir ndaamaa jira warra juuntaa simachuuf amommatu jira nuti oromoon juuntaa simachuuf TPLF simachuuf hin amommannu oromoon takka amommata hin beeku suusii araada ergamtummaa waan hin qabneef jechuudha namni amommatu yoo araada bulaa qabaatte
araada suusii adda addaa yoo qabaatte suusii saniif amoommata. Oromoon amoommata akkasiin qaba. Ka amoommatu warra ergaa barate kalee wayyaaneen ergachaa turte akka irratti har'a amaarri ergatu borillee yoo wayyaanee fi abbaan fedhe ka dhufu ta'e warri ergamuudhaaf suusii amoommataa qabu isin mataa keessa. Oromoon isin hin arganne. Oromoon diina hin yaammanne. Oromoon of ta'e Jawaar gorsa Abiyyi gorsa san irra deddeebi'ee isinii maragaa. Jalqaba Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa fi addunyaa irratti illee beekamuuf jalqaba of ta'i. Mana kee qulqulleessi. Dantaa saba keetii tiksi. Tokkummaa saba keetii eegi. Gaafas ni moota jedhanii mijawwan. Oromiyaa diige. Oromoo bittinneessuuf deemu. Oromoo afaan godhuuf. Kana hundi har'a ka akkanatti lallabu haqa Oromoon qabu. Dhugaa uummanni Oromoo qabu. Neetworkiitu jidduutti. Bakka dhis. Neetworkiitu jidduutti citee dhiifama naa godhaafi asirratti wanni isinii himee goolabuu barbaadu tokko maalidha? Jawaar wan jara tanan gorsin hin qabu. Jawaar akka Oromoon moof akka Oromoon injifatee biyyi sunillee nagaa argattee tasgabbii argattee namuu qeesarratti abbaa ta'e bilisan Abiyyillee mootummaa ta'e yoo fedhe mootima hawwisanillee ta'e biyya sana akka bulchuuf Jawaar dhagaan hin buqqisin hin jiru. Jawaar biyya galee gaaddisa hooggansa Oromoo dhaaban. Gaaddisa hooggansa Oromoo dhaabate keessatti illee dura taa'ee nu filatan. Lammaa Magarsaa isaan keessaa bahee filatan. Oromoon yaada hiruu dhaabee Oromoon bakka bakka dhaabbachuu dhaabee mataa akka walitti qabatuuf warra amma kunoo kun kaan galee facee bittinnee kana mara gaaddisa tokko jalatti walitti qabuudhaaf yaala. Didan bittinnaanii miti amma sun diduu fi bittinnaa'uun isaanii Oromoo irratti qabsoo Oromoo irratti dhiibbaa qabu. Yoo qabsoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ka jabeessuu taate malee maaliif warra lakkaa dur gufuu nutti ta'ee bilisummaa nu dhooge diinatu nu keessaa bahe naqarsaa kaansaliitu nurraa buqqee. Amma warra qaliilan beeynaa mitiira hin beeynaa bara. Abiyyiif taanii kufa. Abiyyi mootummaan Abiyyi kufee jira. Itoophiyaan Abiyyi injifatamtee jirti. Kana namni hin amanne nama warra dheengadda baacaa dabalee footoshooppiidhaa waraanni kunii ka siin jedhe san gartee warra san amane namni san amanee fi namni Abiyyi arrallee hin jiraa mootummaan Itoophiyaan jira jedhu tokko namni footoshoppii amane sun jechuun footoshoppii waraana gas ga'u ka booji'an. Okay, asirratti humni federaalistii akkamitti moohaa? Humni federaalistii jabinaa fi cimina akkamii qabaa? Sabaaf sablammoonni akkamitti Itoophiyaa dullatti Abiyyi san moohanii ka jedhuuf dhumarratti kana siniima bal'inaan jechuudha. Har'a warri TPLF haa xiqqaattu haa guddattu warra sirna federaalizimitti amanu. Sirna mirga sabaaf sablammootatti warra amanan. Kaayoo wal fakkaataa qabna. Nuufi isaan Afaarillee Sumaalillee abbaa fedhe yoo ta'e. Abbaa fedhe naannoo kee Sumaalee balleessi Itoophiyaa ta'ee jettan ishiin jedhu. Kaayoo wal fakkaataa qabna jechuudha. Kaayoo wal fakkaataa kanaafi ummata aadaa afaan seenaa eenyummaa adda addaa qabu kana biyyi takka akkamii keessummeessuu dandeetti ka jedhu kaayoo lafa kaa'ame jira. Kaayoo kana mootummoonni Ameerikaa itti amanan. Mootummaan addunyaa itti amanaa jechuudha. Okay. Kanaaf duuba har'a Ameerikaan amma lolli deemaa jiru beeka. Lolli deemaa jiru lola TPLF fi lola Abiyyi fi lola Amaaraa seenaa. Lolli deemaa jiru lola Ameerikaa fi mootummoota weestarnii warra weestarnii walumaa galatti jechuudha. Lola Ameerikaa fi sirna nafxanyaa sirna Abiyyi wajjin tiniqniqii kokkee warra wal qabee jiru jira jechuudha. Warri sirna Abiyyi kokkee qabee jiru TPLF caalaa eenyu dhabeetanii Ameerikaa. Ameerikaan wayyaanee warra Tigraay TPLF okay qe'ee keessanitti illee wanti taatanii kanaafuu nullee nu fayyada nuti isin fayyadna. Maaliin dhiibbaa siyaasaa addunyaa isinii goona qoqqobbii Abiyyi irra isinii kenna ikonomiidhaan Abiyyiin gadi zeerootti isa deebisna humna isaa isinii laaffisna odeeffannoo saatalaayitii isinii kennina waraana isaa bakka jirtanitti qab rasaasa tokko sun dhoosin waraanni sun marti ka booji'ame jechuudha. Waraanni sun guutuun dhaq milishaa ergaa booji'a odeeffannoo Ameerikaa neetworkii nuti isinii zaraggaa biyyi isinirraa cufee miti moobaayil intarnaashinaal nagarree ka Geetaachoo Raddaa qabatee deemu intarnaashinaal moobaayil galcha xayyaaraan meeshaa buusaniif
waan barbaadan godhaniif jechuudha. Humna lubbuu tooran jechuudha. Maaliif diidi sun akka diigamtuu fi bittinnooftuun barbaadan. Wal waraansi sabab sablammoota akka biyya san keessatti dhufu. Wal waraansi naannoo Tigraay kun akka naannolee biratti hin babal'anne Ameerikaan dura dhaabbattee mormaa jirti. Kanaaf Ameerikaan humna federalistoota kana cinaa dhaabbattee Itoophiyaa Abiy daaraa gootee caccabsitee balleessaa jirti jechuudha. Kana sirriitti beekuun fi hubachuun barbaachisaadha. Warri TPLF qarootedha. Qamaleedha wanni isin hin jedheen maalidha? Gaafa qeerroon isaan moo humna guddaa qaban. Akka Abiyyitti biyya diiguu hin danda'an ture. Akka Abiyyitti haga dhumaa falmanii addunyaa dhaga'uu diidanii falmuu hin danda'an. Biyya sin diktaatora ta'anii Mugaabee ta'anii bulchuu hin danda'an. Akka Saddam Hussein biyya san bulchuu hin danda'an. Garuu dippiloomaasii biyya alaa hin dhabina jechaaf mootummaa Ameerikaa aangoo gadhiisaa dabarsaatii kennaa jedhe. Ookee waan isiniin jettan fudhanne hayye. Ookee. Waggaa 30 waan Ameerikaa fi warra Westernii jedheen dalagan. Ookee. Namni dippiloomaasii ollaa fi siyaasa addunyaan beeyne siyaasa ammayyaawaa modern politics warri hin beeyne warra akka Abiyyi fa'aa duullaa jaamaa akkanumaan deemu jechuudha. Warra akkanaa kun ammoo ni mo'atamanii injifachuus hin danda'an. Warra gartee eenyu camadaa jeneraal eenyu camadaa kana ka balau gadalau ግንባሩን የአረብ ዲቃላ ምናምን ወረ ጀሩ ወረ ኢሳን መሰራኬ ሰካሄ መሪአቺሳው ፊ አማካሪ ጎደተ ወረ አላባ አሜሪካ ደማ ጉባ አቃጥሉ ጀሩ ኢምባሲ ዱረት ሊለባ አዱኛ ተነሰልቂሳ ውጩ ራሙል ካጅሩ ካደከሩ አዱኛ ጉባ ከብት ወረ ከናከናን መሰራ ኦፍ መርሴ ነመታ አጅሩ የጮቢ ከናፍ ኢትዮጵያን ጃወር በርባቱ ኒንጅፈት ኒሞቲ አመና ሙሃጅር ክለ ኢትዮጵያን ኢልማን ኦሮሞ በርባደን ኒሞቲ ኒንጅፈና አመና ከን አማሪ ለማታ ደቢኤ ከራማ ሰራሰን ይንበው ሁምኒ ሳላ ፈቻጅራ ሚደቀባ ዳራታ ቢየሰን አመለ ከጨይሱ ኦሮሞ በር ለቀቶ ኮንጨታ ዋና ካልካልክ ይበላል ዶኒን አብይ ዲቢንተ ጅርቲ ወሪ ዳኪን በይን ያደማ ጅራ አብዲ ኩተተኒ ጅራ ከናፍ ሁምኒ ፌደራሊስት ቢሰረት ኒሞ አዱኛለን ወሮን ቢዮታ ዌስተርን ኒደገረን አዱኛ ጉቱን ኒደገረን ከናፍ ልቡ ወረት ቲፔለፊን ወሪ አሜሪካ ኦሶ ያዲን ኦሶ ቲቆጳይን ዳላ አሜሪካን አውሮፓን ኦሶ ቲቆጳይን ሎሊ በነን አብይ ዲ ኢሳያስ አፈወርቂ አሞት ቲቆጳኒ ቱረ ወራ ዱባዮችን ሊያሳኒ ጀቹ አሜሪካ ወይ ቁመ ቀብዲ ሎሊ ነገላ ቁመ ቀብዱኒ ጋፈ ሎሊ ያገሉ ኦኬ መቀሌ ምናምን ጁ ቃታ ነበር ባላቲ ሙሰኒ ኦኬ አሜሪካ ነው ማጀተን ኑቱ ሲኒ ጅራ አይዟችሁ ጀዳኒ ገሞጂ ኬሳ ኢሳን ፉደኒ ኢሳለች ባሰ አማ አብይ ጋፋ ሙሐሜ መቀሌ ኬሳ በው ወራኒ ኩመዲ ደማ ኦል ቦጂያሙ የትግራይ ህዝብ እንዲያርስ ብለን ነው አካም የትግራይ ህዝብ አንተ ዋርድያ ታቴ ኦሩ ኢሳ የጋፊ ኮቱ ኮተዶ የከን ኮተቱ ለምን ተዋሻለ ክጂባ ከና ከለሜ ነው ነው መረብ ከስን ይላል የትግራይ ህዝብ እንዲያርስ ብለን ነው የወጣ ነው አከሚት ይላማ ኢትስ ኤ ቢግ ሼም ሞቱማ ተቆራ ሞቱማን ተቆ ናኖ ትግራይ አከቆቱ እና ቆቴ ብላ ኦሮሞላ ከቆቱ ኦሮሚያ ገዲ ሰባጋ ኦሮሚያንም ለቃችሁቷ ኦሮሚያ ለገዲ ሰባ ድሬ ሎላ ኦሩ ከሳ ሚደር ኦሩ ወራና ኮንቮይን ኤጋ ኡመና ቆተቱ ቆተዳ ጀራኒ ሀጋት ጀቱ ወራና ቆታፊ ጀተ ቆቺሱ እንደታ ኪጂባ ሂንፈካኒ ማይመስል ውሸት የሚዋሹ ኡመተ ኪጂባ ሂንፈካኒ ለጥቆለ ኪጂቡ ጀቹ ኡመኒ ኩን ጋፈ ኢሳነች ሞአተመኒ ባን ሁምኒ ወረቲ በለፊ ሞር ሜሻ ከራን ባልጀሪ ባጫ ደበለ ታይ ከውጭ የሚያስገቡበት መንገድ 99.99 መንገድ ተዘግቷል። እነሱ ከውጭ እኮ እቃ አይፈልጉም። ካንተ ሞርተር እየማረኩ ታንክ እየማረኩ ምርት እየማረኩ ባያሺ የሚቆጠር ወታደር የታጠቀውን ታንክ ላውንቸር መትረያስ ክላሽ ስናይፐር ጥይት ቦምብ ፈንጅ ድኒ ይሄን ሁሉ ካንተ እየማረከ ከውጭ ለምን በብር ይገዛል? ሞኝ እንዴ? ስንቃችን ከህዝባችን ትጥቃችን ከመንግስት ነው። አለቀ በቃ ዱሜ ስንቂኑ መተከና ከዱዳችሁ ስሞቱም ማለት ያመጣል ያስረክባል። ፖሊስ ኦሮሚያ 10 ሺህ
Yaas matariyas dishka tarakkab hid harka kenna du gali haada keti babba keti tibaka minum gali haada babba ken bochisi duma tebar ሌላት መንገድ ዘጋ አልዘጋ እነሱ የትጥቅ ችግር የለባቸው ረኮ ትጥቅን ቀበል ከውጭ የሚያስገባበት መሳሪያ ጅኒ ምናምን ይላል እንደገና እስና ገጀራ ረሳሰን ቀብደን ሀገጀራ ቀውዌን ቀብደን ሀገጀራ ዋተከኩዱ እንደምት ከናመና ከነፍረዳ ከናፍ ወኒኑ አመለ ደደብኔ ይረጀኑ ማልዳ ዱቲ ተሰን የሮ ኮሉት አርጉፍች በዲ ደለግደን ከናፍ ጎቾተ ዱጋሰኝ ጉዴዳ ኢልማን ኦሮሞ ፊ ሰባፍ ሰለሞታ ራወተኒ ገቲኒ ከፈተም አሜሪካን ኡምነ ፌደራሊስት ወጂን ከጀኑ ማሊ ቤተነ መደንገዳ ወረቲ ፔለፊ ወኒ ኦዴፈና መከለ ሰርገደ አከሞቱሞን አዱኛለ አመነኒፍ ወረቲ ፔለፊ ላላ ቲፔለፊን ቦጂት ኡመን ያርከተው ሚቲ ፊሽ ካለምና ያቀረጭበት ኦቦለቲሳ ጉደደ ከናፍ ወኒ አነም መስሊን ተቹፊ እስኒ ያገባው ሱፐር ባዶ ኔትወርክ ለን ጅዱ ጭራ መቃላ አለዋን ጅሩፊ ሙጫ ተቆቶ ባላንገደ ቤተኒ ወርቲ ፔለፊ አካ አዱኛ ሳይ ወጅን ዳባቻ ጅርቱፊ ሴራ አዱኛዳ አካ ሳን ከበጃ ጀረላላ ሀዳ አብይ ኦሶ ወራነቲ ፔለፊ ቦጂ ሀላ ኢሳንቲ ቀበን ገርተኒ ኖርማል ቦጂን በከተኮ ወሊ ቀበን ወረ የከተለኪ ከይሳ ፉደተኒ ወረ ምስኪነኒ ኢንተርቪው ጎደኒ የሳኑፍቴ ጋፈተኒ ኮንኮላታን ሲአኒ ገልቸ ቀይ መስቀሊ ገልቸ ሴራ አዱኛ ጉታ ጅረን አዱኛ ቢረት ደጀት እርገቻ ጅረን ቀሩቴ ዳጀሪ ጎዋ ከብይ ሚት አብያራ ሶ ወራነ ጀራ ቦጂ የሆነ ካኒ ፊቴ ካነ ጀሴ ሚጋ ዋን ሲላ ጎት ኢማን መረት ራወተም ይረት ራወት ማሊቢ ነሙ ጉያዲ ደንደረጉበት ተባባይ ረት ኢማን ኦሮሞ አለ ዱረት አጀሱ ጋፈራነ ቦጂ ከም ጎዳ እንዴከን አዱኛ ጉቱ ቤክ ስና አብይ እንጀቹ ከናፍ ወያኔ ሴራ ወሪ ትግራይ ወራኒ ትግራይ ሴራ አዱኛ ከበጃ ጀረጀቹ ቶፍታ ከለፈካይ ቬኑ ቤተኒ አሜሪካ ትጎልቻ ጀሪ ነሙ ኩበተካ አማኒ ገር አሜሪካ ጀሪ ጃለተኔ ሶተኝ አሜሪካ ዲፕሎማሲ ገልቻ ማሊቢ ቦርገነማ ዋኤን ኬሰን ጄኔቫ ከስት ዩናይትድ ኔሽን ከስት ዮካ ከውታደ ረጋሲታ ዶክመንት ይስኒኩ አንድ ሺህ ወታደር ማስገባታችሁ ለእናንተ ዶክመንት ነው ከወንጀል ነፃ የሆኑ መከላከያ ሰራዊት ማስገባታችሁ ከወንጀል ነፃ ያደርግላችኋል ኖቲስ እስኒ ሞርሙዳፍ ለእናንተ ወረ አሜሪካኞቹ ዩናይትድ ኔሽን ከስት እስኒ ወረ ፌደራሊስት ከስት ተከራከሩዳፍ ረጋሲታ ከነ ሞቱማ ኢትዮጵያን ጉዱ ከነ ሲንጎተኒ ይልተኒ ሚቲ አሲንጉረለ ዋን ሲንጎቻ ቱርተን ሞቱማ ለዱኛ ሲርቤከን ከነ ነምኒ ጢንጠሉን በይኔ ነምኒ ከነኑ በነ ታጀር እንዳቆፍ ልጅ ሲኒገለ ከናፍ ካድረን አብዲ ኩተቴ ጅርቲ ካድረን ኦፊረፍ ጫላ ጅርቲ በከሰንቱ ሱቃቻ ጅርቲ ኤደ ገርተኒም ኪያ ሀረርጌ ቶክ ረሚም ቪዲዮ ጅራባ ረሚም የተደረጉ የትግራይ ጁንታ ቪዲዮ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ደረ ማሊዳ ይታላላሉ እኒ ብልብለ ጋፈታል እየጨፈጨፉ ነው እያሸነኑ ባር ወደፈኑ ጋር እኒ ለወደፈኑ መቻል ከተከለ ብረ ወደ መጣስ እንጅሩ በር ደቂቃ ሙራሳ የተባረከው ጁንታ ምናምን አችቦ ደግሞ ቪዲዮ ክላሺ ወቦም ቦጄፋ ዩኒፎርሚ ፎርጀሪ ኑገርሲሰ አመታጀር እንዳማጀር በፕሮፓጋንዳ ነው እያሸነፈ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሊት ከቲፔልክ መዋጁት ላይቪ ማልፊ የባረከ ታንኪ ስራ ቦጃ ላይቪ ወራባት ያ ፖሊሲ ኦሮሚያ የሮ ቦጃበን ይዋገርተ ላይቪ ወራባ ኢንተርቪው ጎደ ላይቪ እዚህ መጣሱ ገንዳ ሲቀዱ ላይቪ አከረማ ስራ ሰው ከረቲ ላይቪ ወራባት ያ ሎላ ከሰ ላይቪ ኑገርሲሰ ሎላ ሲደገሲሰ ካ ቲፔልክ አርጋጅ ራሚ ስኒ መርፊ ዲሰ ጉልፋደም በተለቡተ ወረሽ ለላ ፊ ቁራዳን ቢጀ ገረገልች ከናፍ ኡመን ከነለው በቹ ቀባ ሁንዲ ከሰኑ ቤኮ ቀብደን ኢትዮጵያን አብይ ሞአምቴ ጅርቲ ለማታ ከንካነት ጨጨጤ ዳራ ታጅት አባደና ማና አባደን ኦሮሞን አሞ አመለኒ ሞ ወረ ያከተለክ አሞ ሴራ ጀላለን ባር አባደን ሀርዳ ኑት ኢልማን ኦሮሞ አከነመ ፊልሚ ቫንዳብላሉ ፊልሚ እንዲባ ሻሩፋ ተነ ላላ ጅረበር በላ አብይ ከስም ቂያማ አብይ ቪ ካድረን በላው ጅኒ ግፋ ማረሽ ለላ ሰን በላ ጀሪ ከስ ይርቱ ላላ ጅረበር አራ ዳስቦረን አላከና ጋልት ፓስፖርቲ ከአብይ ስንራ ጉሬ ማን አባኬ ሰኒ ታተኒ ሰባኬ ሰኒ ሴንተኒ ከነ የረነተም
ilmaan isaanii kaala kana dhisanii galan ka paaspoortii abiyyi hundi isii guuree jira takkittiin isii biyya sanii bahuu hin dandeenye takkittiin እንዳለ ፓስፖርቱን ያስረክባል ወላ ዘፋኝ ነሽ ወላ አርቲስት ነሽ ወላ ጅኒ ነሽ ወላ ምን ነሽ ፓስፖርቲን ወራ ረጉረን ይራ ጋር በርገነመ ወንዲ ሙንጅሩ አመረፍቱ በር ጀሪለ ረፍቱ ከን ገርጉቶ ከን ታቡት ይሪ በደበን ማለት ጁንታን የተነፊን ፊነ ዱፍቲ የተነፊን ፊነ ቀባተኒ ወራን እንጅሩ ጋ በከላካን የለም ፖሊሲ ማራ ቀረገን ይፍጠኒ የለም ማለት ጀረ ከናፍ ጀሪ ከራፋል አማራው ጅማል ጀረ ጨቀጨቅ በአፋር ውስጥ ግጥም አድርጎ ይገባል አቺዱበ ያደት ይተህ ካድሬን ትጀሪ በደብደ አርቲስቶን ትጀሪ በደበን ዳስቦራ ከየጉቱን አከረታ ይረ ማለፊ ከብሪ ቢያላ ከና ሊቃ ጭበረበረ ተረሜ ቀጅር ሊቃ ልጆት አላ ከና አሲት ለዲ አከንደ ብለቲ አብይን አብተከ ቢየገለ ሊቃ ቢየ ፈረንጂ ከነ የሆነ ጉሬ ኢዳሜ ቃሜክ የሆነ ኢዳም ሚሊዮን ተይሰ ዮካ ኢዳ ወጋሜ ቀት ሲገር ከና ኩሊ ሲያማ ህሪበን ቀብቱ ታከተ ይረፍቱ ታከተ ወላና አመጊዜ ብትል ወላና ምን ጁንዲ ብትል ወላና ለንጮ ለታ ብትል ለንጮ ባቲ ብትል ሱud አረቢያን ለኔ ሰፈረት ሱud አረቢያን አበደን ቪዛን ከነቱ ቪዛ ሰጡት አበደን ይሰለ አከኩን ነው ጆሌ ኦሮሞ ሂደት ደርቢት ከናፍ ኢትዮጵያን አብይ ሞ'amtee jirti humni federalist TV sabaafi sablammoon ni mo'anii jiranis mo'as jiran kan amana ideologiin joor injifata ideologiin oromoodha injifata ideologiin sabaafi sablammoota hundi mo'aadha injifata injifannoo irraan caalu galmeessaa jira kan amana kana fudhadhaa dirqitti hin jiru maaliif nullaqee kennatti abbaa ta'uu barbaanna jarri laqee jaratti abbaa ta'uu barbaanna dhumati bakka kana isin jechuu barbaada karraaf jedhe asumarra goonama bal'inna walitti deebina karaa deemaa jiran turkii gariin qabu wanni turkiin magaalaa kee ala utabaanu ciccita nagaa keessanaa jiradha